78 15 72 75 WhatsApp Telegram fi akkasuma immoo direct irra caalaan argattanii warri uffata aadaa barbaadan dafaatii dhaqqabadhaa warrootiin meeshaa aadaa na biraa qabdanii fi akkasuma tokko isaa qarshii guutuu isaa waliin akkuma si argaa jirtanii obboleettiin teenna mucattiin baalee isa kaabbaa lama na biraa qabdi tokko isa kana jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanii warri meeshaa uffata ajajachuu barbaadan hunduu qarshiin akka dabalee beeytanii akka qarshii isaallee dabalaa ajajattan abdiin qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashaan harka fuunee amantiif kutaan osoo waliin qoodan baga jiraata. Gatiilee meeshaa aadaa, gatiilee akkasuma immoo uffata aadaa qabadhee isinii dhufu qaata dhiisee jira jechuudha. Akkuma si argaa jirtan kana dhiyeenya kanatti meeshaa Ameerikaa ergu qaba isiniin jedhee ture. Kun haala argaa jirtan kana qarshii fi diizaayinii babbareedaa ta'ee fi uffata haala bareedaa yookiin immoo bifa haarayaan kun diizaayinii haaraya dalagan Ayi isa bareedaa tahee fi asii jechuudha kan Ameerikaa argaa jirru. Inni kun akkuma argaa jirtanii harki isaa kunillee haga tokko bal'aa fi faashinaa jechuun kanarrallee dheeratee kanarrallee bal'atee naa dalagamu yoo jettan hin dalaganii asitti banaadha. Yoo barbaadan jechuudha haga asiillee cufnee kaanee dheerina isaa immoo dabaluu dandeenya akka beelloo yookiin akka fustaanatitti qarshiin isaa qarshii 8,000 calleen isaallee callee bareedaa kana akkasuma kan mormaallee isa kana 8,000 amma dafaati ajajadha. Dubbarraa haga jalaatitti kaameraamaaniin isin agarsiisu isin jedha qamisii kana hedduu nama kan toluu fi kan bareedu isin jedha kunu maashaallah carqiin isaallee laafa hariira itti aansuun ammoo isuma tahee diizaayinii xiqqoo saniin garaagarummaa qaba qarshiin isaallee hojiin isaallee garaagara kunuuti asirratti jechuudha diizaayinii barbaadanii gosa kutaa barbaadanii kutaalee Oromiyaa 11 keessaa filattanii asirratti isiniif galuu danda'a kun ammoo tuyyuu qarshii isaa isinitti dheeressu qarshii 7,000 isin jedha itti aansuun meeshaalee tokkootiin isin agarsiisa kaabban qarshii meeqa warri jettanii kaabballeen qarshii isaa fagaatee jira haga qarshii 15,000 14,000 13 akkaataa calleen baay'atuun haga qarshii 20,000 deemaa jiraachuun isaa waan hin oolle kanarra argitan kunillee abbaa gadaa faashin amma dhufu yookiin ammoo tuyyuu yeroo ammaa kana namni hedduun meeshaa aadaa waliin itti fayyadamaa jiru kunoo akka inni itti bareedu ija keessanii ilaaltanii arguu dandeettanii meeshaa isaa guutuullee isin agarsiisa na waliin koottaa. Kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha meeshaan kaabbaa kanaa guutuun gabaabamatti kunuuti qoriileen isii faashina taatee fi isa waliin amma diizaayinii bareedaa ta'ee hojjetamuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa guutuudha jechuudha. Asittillee killi isaallee kunuuti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa san qofaa miti meeshaa torba xoonxoodha. Akkasuma immoo haati kanaa jechuudha kunuuti sabaree fi ciicoo litira 5 fi sabaree litira 3 qabdi hedduu kan namatti tolu meeshaan kee geeffamee jiraati kanan ajajatte ni beekti kaabbaa lamaa fi isa kanaan ajajattee jechuudha meeshaan kee xumuramee jira qarshii cuftee fudhachuu dandeettaa sin jedha. Itti aansuun ammoo meeshaaleen gatii isaa osoo isinitti himin warri asitti argitan kun hunduyyuu meeshaa keessan ijoolleen ajajattanii na biraa qabdan kunuuti madaalli jira akkasuma immoo tuyyuu ciicoleen sabareeleen hundi meeshaa isin jalaa gogee isin jalaa bada waan ta'eef meeshaa keessan koottaa fudhadhaa akkuma asitti argaa jirtanii isin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana qofa osoo hin tahin warri uffata aadaa ajajattanii aadolee adda addaa keessattuu ijoolleen amantii biraa qabdan sababa ayyaana ta'e jarjartanii as chokkaayii baafataa jirtanillee hundi isaatuyyuu isiniif xumuramee jira. Mee gatii meeshaa aadaa nutti himuu warri jettan duraanii meeshaan aadaa kun arsiin qarshiin isaa xiqqoo gadi bu'an. Walumaa galatti qarshii 15,000 gadiin meeshaan aadaa hin jiru 16,000 gadiin meeshaan aadaa hin jiru isin jedha. Akkasitti akka hubattanii dhuftanii ajajattan barbaada meeshaan aadaa yookiin ammoo firee meeqaa warri firee 9 meeshaan aadaa firee 10 jettan meeshaan aadaa gabaabamatti fireen baay'inni isaa meeshaa 7 guutuu ka jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo baay'ee namni hilla kana jechuudha yoo qoree kana bira argamee jedhan qorii xiqqoo fi guddoo jedhanii kun killa jechuun kadhadhaan qorii kana jalaan deemu nyaata qorii kana keessa jiru kadhaa jalaan deemu malee qorii xiqqoo miti qorii saayizii hir'istanii kiiloogiraama 3 fi akkasuma immoo kiiloogiraama 2 walii irraa hir'istanii galateeffachuu dandeettan ajajachuu dandeettan malee kun killa meeshaa torban mee lakkaa'ee isin yaa himu. Meeshaa torbaa jechuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tokko yoo ka isinitti himu ta'e tokkoffaa asirraa haa eegallu meeshaa torbaa keessa kalariileen garaagara haa ta'u siinqeedha. Siinqeen meeshaa torban keessatti kan herreegamudha. Itti aansuun immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma asitti argaa jirtan kana qoriidha jechuudha. Qoriin bismillah homaan ta'u qoriin isa lammaffaadha. Qoriidha qoriin lamaa jechuudha argaa jirtanii miti kalariin
garagara ta'uu danda'a. Akkuma asitti argaa jirtan kana arsii ta'uu danda'a, abbaa gadaa noormaala ta'uu danda'a, kun abbaan gadaa noormaal illee ni jira. Akkasuma immoo inni kun shifaa diizaayinii haaraya qoriidhaan lama isinii jedhee jira. Itti aansuni killaan sadii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Siinqee qoriin sadii qoriin lama killaan sadii jechuudha. Itti aansun killatti aansee maaltu jira yoo jettan kunuuti mee kalarin isa fakkaatu isinii dhiyeessa kama haadha kana kunuuti xuunxoo jechuudha. Kuni xuunxoo yoo jedhame kun ammoo tuyyuu sabaree jedhama. Ilaala. Akkuma saayizii isa garaa maqaan isaa garaagara. Sabareen addatti dalagamaa qarshiin isaallee adda gatiin isaallee adda. Xuunxoon ammoo meeshaa torban gosoota meeshaa torban kanaatitti kun akka argaa jirtan kana argitanii akkana sadeen illee dalagsifachuu ni dandeettan. Hedduu bareeda. Kunuuti sirriitti kaameraamaaniitti isin haa qabu. Sadeen isaallee akkanatti xuunxoota akka killa lama qorii sadeen kanallee dalagachuu ni dandeettanii. Haga ammaatti meeqa lakkoolee afurii jechuudha. Haga ammaatitti siinqee takka xuunxoo lama killaan sadii qoriin afur. Kanarraa kaafee maaltu hafe buqqee urgootii akkasuma immoo fal'aanaa fi boraatii jechuudha. Kanneen walirratti meeshaan aadaa torban isaa kun tokko jedhamee waamama. Achi booda barbaadan 9-8 ka godhattan yoo sabareettee daattan akkasuma immoo cincoo yookiin madaalota as keessa jiru kana karaa diizaayinii barbaadanii kunuutiin bisaa diizaayinii addaa ta'uu danda'e qaba. Kun ilillaan qofaa yoo dirame kun callee fi ilillaanii dirama. Kun immoo callee abbaa gadaatiin dirama. Akka feetanitti isinii ajaja keessanii kun ka ajaja qofaan dalagne ka gurguraaf dhiyeessinii nuti isin jedha. Kanaaf haala kanaan meeshaan aadaa walumaa gala qarshii 16,000 gadeen hin jiru. Fireen torba achi booda gilgiliin jira. Akkasuma mootuyyuu itti aansuun gabataan jira. Warra baaleellee qoriilee daddabalachuu dandeettani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkana gatii isaa akka beektan barbaada. Uffatoonni asitti isin argitan kun gosoolee adda addaati. Kan dhiiraa jira, kan shamaraa jira. Akkasuma immoo kan qarshii 17,000 jira, kan qarshii 8,000 jira, kan 9 illee jira, kan 10 illee, kan 10 illee yoo barbaadan haga 20 illee diizaayinii jijjiirame isin ajajamuu danda'a. Itti aansuun kan dhiiraati akka awwaarri hin dhoofne diizaayinii babbareedaa ta'ee fi hedduu namatti tolu kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Kana qofa osoo hin tahiin gaabileen namni gurguddaan kabajaaf kennitan jira. Akkasuma mootuyyuu kennaa hadiyaa gaabii diizaayinii barbaadan xilata feetanii jechuudha. Arsiidhaan feetanii, abbaa gadaatiin feetanii, kan jimmaatiin feetanii, walumaa galatti kutaalee Oromoo tokko yoo barbaadanii jettan kan Booranaa, kan Gujii hundi isaanii ni jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanneen hundaa yoo feetanii jettan akka ajaa'ibaatitti bareedee kan isinii dalagamuu fi hanga biyya alaatitti isinii erguu dandeenya. Asumaan lakkoofsa bilbilaa immoo yeroo hunda warri osoo maxxanfamu gaafattan viidiyoo marra jira waan ta'eef lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 9 78 15 72 75 waatisaappii teelegiraamaa fi akkasuma immoo daayirektii irra caalaan argattanii warri uffata aadaa barbaadan dafaatii dhaqqabadhaa osoo kana caalaa hin qaala'inii warri dura dalagattan carra qabeeyyiidha isinii jedha. Hundumaafuu fayyaan faaya laayik illee sheer illee waliif godha nagahatti.